Poolisiin du'a qananii addunyaa irratti jecha ragaalee namoota dabalataa 15 fudhachuu mana murtiitiif beeksisee jira. Du'a jaalalleessaa shamarree qananii addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru aartist Andu'aalem Gosaa har'a Ebila 7 2025 yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamaan Andu'aalem Gosaa har'a ganama abukaattoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha ramaddii Araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 12 dhaddacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabee mana murtiitti dhiyeessee jira. Aartist Andu'aalem Gosaa du'a qananii addunyaan shakkamee erga to'atamee booda kanaan dura yeroo lama bitootessa 13 fi bitootessa 26 bara 2025 mana murtii dhiyaachuun ni yaadatama. Oolmaa dhadhachaa irraa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalaan ragaa namoota 28 walitti qabuu beeksisee jira. Akkasumas mana jireenyaa qananii addunyaatti qorannoo minxaafii lafarra afamu irratti taasifame dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo forensikiitii poolisii federaalaatti ergamuu fi bu'aan qorannoo kanaa garuu haga ammaatti akka hin qaqqabne ibsee jira. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka geggeeffamu waajjira odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaatti ergame bu'aan qorannoo kanaa eegamaa akka jiru mana murtiitti ibsee jira. Ragaaleen osoo hin sassaabamin hafan kunneen bu'aa qorannoo reeffa shamarree qananii beellama kanaan dura ture irratti dhiyeesse waliin galtee dabalataa naaf ta'a kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalataa argachuudhaa fi guyyaa qorannoo dabalataa gaafatee jira. Qorannoo reeffa shamarree qananii addunyaa irratti taasifameenis miidhamtuun ol ka'iinsarraa kuftee lubbuun darbuu akeekamuu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aa qorannoo reeffa kanarratti ogeessota fayyaarraa ibsa dabalataa gaafate deebii eegaa akka jirus ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhadhachaa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan quunnamuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun hanga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafatee jira. Gama biraatiin abukaattoon Andu'aalem Gosaa poolisiin amma sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuunsaa fudhatama hin qabu shakkamaan mirga wabii eegamuu fi qaba jechuudhaan falmee jira. Abukaattoon shakkamaa yaadannoo yookaas diyaarii shamarree qananii addunyaa ilaaluu eeruun achirrattis qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf qoricha humnaa ol fudhachaa akka turte hubachuu mana murtiitti ibsee jira. Kanaanis sababni du'a ishees kanumaan kan wal qabatu akka ta'e falmee jira. Itti dabaluudhaanis Andu'aalem Gosaan du'a qananii irratti harka qabaachuusaa kan agarsiisu ragaaleen namaaf sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruudhaan kunis qulqullummaa isaa kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaan mirgi wabii isaa eegamee fi gadda jaalalleessaa mana isaatti galee akka baafatu gaafatee jira. Kana malees miidiyaaleen garaagaraa keessumaa miidiyaa yuutuubii irratti hundeeffate Itiyoo Foorum dhaddacha darbe irratti akka waan shakkamaa Andu'aalem Gosaa ayyaana Faasikaa dhufuuf konsertii waan qabuuf mirga wabii gaafateetti godhanii gabaasa dhiyeessan duulama qaballeessii maatii qananii fi hawaasni isa jaallatu gara akkatti jabaatuuf yaadame ta'uu eeruun manni murtii dhimma kan akka laaluuf dhiyeessee jira. Manni murtii gama isaatiin falmii gama lamaanii erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeessee fi gaaffilee gama lachuu dhiyaatan qoratee murtoo laachuudhaaf boruu Ebila 8 2025 ganama sa'aatii 3tti beellamee jira. Gabaasni kan Addis Istaandard.